dubartii saaxilan, haadha mana namaa saaxilan, sheekha saaxilan, nama arrabsan, hayyuu arrabsan, abboota amantii arrabsan, haadha namaa arrabsan. Waliigallee waan akkanaa gaafa raawwatan silaa gamtaan dura dhaabbanne akkanan taatu. Jarana gandummaan gandummaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala bar Qurayshiinis gandummaa bar. Saba meeqa kanarra nurra babbareedu, qabeenya nurra qabu. Biyyi Arabaatun gandummaan wal miitee Rabbi Nabi Muhammadiin keeysaan ergee ol kaatee malee akkuma biyya teenya asii gargaaruu ture bar seenatti deebi'a. Itoophiyaarraa Soomaaliyaan tun Suudi Arabiyaa gargaaruu turte bar. Soomaaliyaan Suudi Arabiyaa gargaaruu turte. Waggaa 40 akkana maal dura Suudi Arabiyaa gargaaruu turte. Ajiib. Rabbiin jijjiiree irraa gartee beekumsaan isii ol kaasee qabeenyaan albuuda adda addaatiin isii kaasee kana godhe. Biyyi nuti irraa dhufne tun biyya miskiin addunyaarraa gartee biyya miskiinaan tokkoffaa moo lammaffaa sadaffatti argamtu deemaa laala. Yaman, Soomaaliyaa, Itoophiyaan gartee gaanfa Afrikaa kunii fi biyyoonni Eeshiyaa keessa garii jirtu gartee biyya miskiinummaan addunyaarraa sadaqaan gartee itti kennamtu. Abiyyiin sadaqaan jiraataa bara. Abiyyiin maallaqa addunyaarraa malla sadaqaa biliyoon tiriliyoona meeqa guureeti addunyaarraa deeme. Waliigallee? Yaa. So kanaaf jirana biyya akkanaati irraa dhufne wal miina. Bakka irraa dhufne goojjoo xixiqqoo takka, hoxxee citaa takka, qorqorroo takka, irra hedduun keenya baadiyyaa dhufne. Hin dagattanii sooshaal miidiyaarra fiiltara ofii gootanii kana quuftanii yaa jabala kan jabala keessa jirtu. Kan mana maadaamii jirtu. Ilma namaa irratti lubbuu akkana godhuutan Rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa kaffala. Oromoo nama jibbisiistan haqiiqatan. Maal isinii jennee gartee Oromoo isin dhiisnu? Isin Oromoo miti. Oromoon tiyya baay'eedha. Warri lafarra jiru nagaa qaba. Miliyoonaan lakkaa'ama. Kana qoshaasha biyyaaf maan godhin, maatii isaatiif maan godhin, lubbuu isaatiif, amantii isaatiif ofuu jijjiiruu dadhabeetu laayifii irra taa'ee asii waan sadaqaatiif. Nagada taate gariif. Feemasoota birattis nagada birri fiddi. Araara jettanii nutti ittiin seenina. Araarri hin jiru. Siikoo mandoo fi afran qalloon wallolte hin jirtu jedhana. Wallahi wabillahi hin jirtu. Sheekootti itti gadi hin dhufina. Hayyoota itti gadi hin dhufina. Wala feemasoota jettanii isin yaama manatti durriyyeen olii gaxaaftu malee waan kana keessa ittumaan seenina. Namni gartee waan dubartii fitinaa dubartii janajjanaa irratti intala haraam daleeduu irratti ijaazaa daleeduu irratti wal fixu jirti. Birrii gartee hasaamtuu hattuu kanarra wal fixu jirti. Gand araara jettanii tanaa miti jara keenya. Gamtaan irra kaanii duulanii nama fixa jara waan kana raawwate seenaaf kaayyadha. Mootummaan arka. Gandi arka, haadha abbaan isaa arka, safaaraan argiti, koominiitiin argan, sooshaal miidiyaa kanarratti argitan. Jaruma kana deebitanii fiddanii saahiba godhachuu deemtan gaafa kaanis. Isin jala dhufanii feemasaa tataan. Lubbuu namaa miidhanii akka lukkuu fannisanii akka foonii nama kana godhan. What the hell? Maal isin? Jarana yoo gaafa namni arsii tokko harargee akkas godhu, harargeen akkas gootu, walloon jimma akkas gootu, yoo gamtaan isin hin dubbanne dhukkuba qabdan isin sheekootiin asirra jirtu abbootiin amantiitu dhukkuba wayii qabdan. Awwaan harkuun na dubbisa hin seeninii keessa amantiin sabaaf hin dubbanne, amantiin gartee durriyyee irraa hin dubbanne, amantiin seexaana irraa hin dubbanne, amantiin namummaa irraa bineensaaf mirga kannuu hin dubbanne, siyaasa irraa amantiin hin dubbanne amantii miti kitaabni sanuu na biratti yaana. Amantii miti. Namummaa Nabi Muhammad innama bu'istu li'utammima makaarim al-akhlaaq haala fi jireenya ilmi namaa akka itti waliin jiraatu uumama kana hojii bineensota hojii akka itti jiraatu kana guutuu fi akhlaaqa xabiyaa aadaa isaan irra jiran kana tolchuu fi waan fokkottuu irraa dhiisee kanaaf dhufe jedhe haala ummata kanarraa yoon naasoine siyaasaa keessa yoon seenne biyyummaa keessa yoon seenne mootummaa keessa yoon seenne kan nama miidhu keessa yoo hin seenne مالف مني داجراتا مالف ربي سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس جري علمنا ما خنا غري دافانغو خنا غري دان غري هو اندوركني لفتيت لفسدت الارض جري لفتيت نبد جري انغو خان قبد هيما خان قبد ابان غرتي ابوتين امنتا منغودون هدو جرا وان كان دبت ني اركيتان ني داغيسان سوشال ميديا تقافي غدان دولچا في دولتي نسرا جرتي غبايا منا توكوتاته غنت كون نمني خنا ران دبنه مال را دبچو ديم تامنتي تام قبداتي naman ajjeesin gartee lubbuu gurguddoo yakka gurguddaa irraa akka amantiitti saba almubiqaati jechuun gurguddoo wantoota torba yakkama rabbi biratti seera gartee guddaa yakka guddaa gartee azaabatti nama galchitu akkasuma gartee abboomii kurnan keessa akka wangeelaatittis hin ajjeesin kan jedhu keessa kan jirtu jedhana. Seerummaa mootummaatu kitaaba amantii dhiisi seerummaa mootummaatu nama akka hin ajjeefne namni nama ajjeese biyyoota Ameerikaatti illee kun kalee modeen gaddallee akka fannifamu biyyi gartee biyyi takka kutaan takka
California umar dabarse biyyi bira marfeedhaan ajjeefti marfeedhaan waraante walii galle biyyi bira umriite idimee jettee sin murteessite wanni bira gartee waggaa 50 20 jettee sirra murteessite kona seerri namaatu akkasi seera rabbii dhiisi kanaaf nama jibbisa social meediyaan osoo gartee nageenyi jira akkamitti tolti jira keenya akkamitti hawaasa amantii tam haasoyna nagaa kan mol gaafanna tokkummaa maal leellifna waliinuun jirru warte atiga waan biraadde garta dhukkuba addaa dhukkuba gartee HIV daranii ka gandummaa kanaan nu keessa jira if keessa qulqulleessa duriyyan tun nan ajaa'ibsitu abbootiin isiitii fi abbootiin gurguddoon amantiidhaan waan gandummaa kana yoo leellifte tanaan na jibbisiisa haqiiqatan maal dandeettiin diye gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala kanne dubbachuu qofa waan rabbiilleen guyyaa qiyamaa mindaa itti naa kannu irraa na gaafatus hooma gartee ani dubbachuma kanaaf waan nama jibbisiisaati jarana waan fokkottuu keessa rabbi nu fide jaarraa fokkotaa jaarraa 20 takka bara gartee namni gandummaa leellisuu dhiisee biyya Ameerikaa jirru kana keessatti gurraacha ta'e adii ta'e diimaa ta'e dheeraa ta'e eenyummaa fudhattee cal jee namni mootummaa hunda keessatti jee waan amantiitu dhiiftee namni namummaan waliin jiran jechuun jiran bara namummaan bakka amantii ta'e dhiifadhu mirga sii kannee akka feete ayyaana kee akka feete jiraatte namummaan miidhin biyyi Itoophiyaa kunis akkasii jiraannaaf deemti ammoo isin gadi baatanii biyya namaa keessa namni silaa jiraatu akkuma raajaan jee tokkummaa sirraa eegama wal qabachuu wal gargaaruu wal to'achuu nama barbaachisa wal nyaachisuu arra wal nyaachaa jirra bineensinuu bineensa akka isaan nyaatu isin bineensa daran taatanii kanumaan isiniin jedha namni hundi irraa dubbadda hundi isina asirra dhufanii miti haadha abbaa qaba haadha abbaa isaatiin gahaa yoo akkam dadhabdan abaarsi rabbii isaan irratti haa jiraatu haala abbaa isii kanuma Ramadaan yaatanii uummanni waliin nu dhiiftanii hin jibbe social media haqiiqatan hin fadhu maal godha maal amantii maal lallabda ummata fayyaa qabu nagaa qabu yoo nageenii waliin jiraate nagaa lallabda amantii lallabda ummata yoo gartee viiduma agar oluma nutti ergan olum yaa warra maxxansitan hin maxxansina kaayyadha akkasitti ta'an namuu hin argaa maxxansitanii harmeen mucaan akkas jalaa ta'u yoo argite akkam harmeen ilmis yoo akkas nama godhu yeroo argitees akka malee itti dhagam sa ilmin waanin nan dhalche kun waanin nan dhale kun waanin nan dee kun bineensa moo nama jette haadha shakkirra of seentee jira bar abbaalleen wallahi lazim wallahi daangaa abiyyinu daangaa oromoo addaa dhorkuu hin danda'u qubsuma lafaatiin jirti malee oromoon oromiyaa gartee riijin zoonii oromoo jaamtee jirti zoonii amaaraa gartee kanaaf wallahi nama jibbisiiftanii yeeyyin isinaa nyaattu kana nama nyaattanii miti isinaa nyaattu in nyaadhamtan guyyaa tokko isinuu nagaan hin jiraattan hawaasa keessa galtanii hanga biyya lafaarra jiraattan nagaan hin jiraattan ummata social media kanarratti fageenya biyya keessa aboo jarri hawaasa keessa hin jiru bosona jira jarri maqaa wahiitiin ummanni kun oromoo miti jirana afaan oromoo haasa'u jiru akkuma amaariffaa ingiliffaa namni hundinuu haasa'u gartee namni tokko si fakkaateef afaan kee haasa'u sabaqiyyan jedhani jarri kun kaayyoo wahii qabdi bosona jirti waa duuba jira gartee akkanumatti waa hin raawwattu yeeyyin gayyaatee bineensa fakkaattu rifeensa isii kanaa olaala qaama guyyaarraan dhiqanne tana eessa dhiqatti bineensa jala olti namni bosona hono eessa dhiqata laga kam dhaqa rafaa baasa laga burqaa kam dhaqee dhiqata achi keessa akkanatti wal nyaachu jirtu ofii gadi been godhu bar miskiina tokko asii ajaja achi qabee fida laayifii banee fi ta'a jechuudha. Daataan beekti biyya arabaa warri osoo aqlii kan qabaatan community makkaatii madiinaatii fi gartee riyaatuun osoo aqlii kan qabaatan taate suuraa argattee jennaan horii gallee daataa maqaa isaa feesbuukii tiktookii waan kan arganne itti kan lokeeshin ifiifuu beekti jechuudha. Daataan saatalaayitii irraa seenaa ni beekee jechuudha. Nama fiddanii afeertanii konsertii fa'aa qopheessuu yaatan kunoo konsertii abaluu achirra dhufee biyya maaree dhufee kan namni umraaf deemaa caffaruuf achi dheeytan walii qabamtan. Walii galle warraa guurtan hawaasarraa allaqee sirbitan daaset safaara fiddan eenyu ambaasadar achi caffartan aadaa uffattanii aadaa kutaa adda addaa uffattee urgufattanii yaatan jechuudha. Lubbuu namaatan baraaruu jirtan. Nama fayyaa qabu nama ofiifuu aboo dhiisaa nama waliin nama mufti akkasii asuma irratti hin gabaabsa nagaa fi rahmanni nabicha keenya irratti haa jiraatu hundi keessanuu galatooma kanamaan isin